Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7 walakkaatti akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri guyyaan dilbata Muddee 17 bara 2017 bakkuma irraa nu caqasaa jirtan hundatti nagaan keenya isin haa ga'u. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo yooyyaa kunoogaa har'as akkuma armaan duraa oduu qophii addaa keenya har'aanis dhimma yeroo irratti marii keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa tokko waliin taasifnee fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessuun kan isin faana turu immoo ani Mo'aa Buubaati. Kan asaan oduudhaa dhiyaadhaa. Fafayyaayuu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduu keenya guyyaarraa muka isin dhageessu hanxiiqii dhugaasaati. Duguuginsa sanyii godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Wayyaaneen Ilmaan Oromoo irratti raawwate balaaleffachuun hiriirrii fi warraaqsi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu magaalotaaf gandeen Oromiyaa danuu keessatti eegalee ammas akkuma tufitti jiraatuun dhagahameeti jira. Yeroo uummanni Oromoo duguuginsa sanyii Calanqootti raawwate balaaleffachaa jiru kanattis mootummaan Wayyaanee tarkaanfii ammeenyaa daran jabeessuun jimaata dheengaddaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwii Guddinaa keessatti Liyyuu Poolisii Somaalee bobbaasuun Ilmaan Oromoo irratti lola labseen lubbuuf qabeenya Ilmaan Oromoo danuu qisaasaa jiru ta'uu hime Oromtichaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwii Guddinaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Aanaa Hawwii Guddinaa achuma qalee lola namsa jechuudha. Kalee waldaa oolan afaan kan ammoo nama sadii ajjeessu malee keenyarra nama jaha kalee lolarratti ijaanirra illee nama saddeeti iddoo. Amma walumaa gala nama meeqa akka gama Oromoo irraatii du'e? Nama 9. Uummanni haannaan waluma dha'u jiran uummanni gaafaa akka deeman dhaanse malee. Kun kanaan osoo jiru mormii fi balaaleffannaan duguuginsa sanyii Loltoota mootummaa kunuunfataa Wayyaanee fi Liyyuu Poolisii Somaaleen Ilmaan Oromoo hanota Godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Hawwii Guddinaa irratti raawwateen walqabatee geggeeffamaa jiru jabaachuun barattoonnii fi hawaasni Oromoo bal'aan guyyaa kaleessaas mormii isaanii Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti itti fufanii ooluun beekameeti jira. Haaluma kanaan magaalotaa fi gandeen godinoota Harargee lamaan Godina Arsiif Baalee akkasumas haanota Godina Shaawwaa danuu keessatti mormiin kun akkaan jabaatee bilbilaa jiraatu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun yoo danda'amu Godina Wallaggaa Ba'aa magaalaa Naqamteettis warraaqsi jimaata dheengaddaa barattootaan eegale sanbata duraa kaleessaas itti fufee ooluu fi gara fuulduraattis jabaatee itti fufuun galma yaadameen ga'uuf tokkummaan Oromoo murteessaa ta'uu kan nutti himan jiraataan magaalaa Naqamtee bilbilaan odeeffannee akkas jechuun dubbii isaanii eegalan. Maali haala bal'isaa keessa jirra. Iddoo tokko jira. Isumaan qaban, isumaan tuman, isumaan muran jedha.
Ummata Oromoo irratti hojjeteera. Malli Oromoodhaan Oromoo qabee Oromoodhaan Oromoo ajjeese Halisee asitti dargina kutusee ala sannab jira. Oromoon ofitti gammaadha. Kanaaf amma lammoon jiru uummanni kun tokkummaa isaa turistee akka sabaatti akka uummataatti qabiyyummaa isaa mirkaneeffatee jiraatu hojiinis kana achi karra wadota waan biraa lammoon biraan jiru. Egaa kan barbaachisu tokkummaadhaan guddaan Roomaa jiru isaa mannaa tokkicha isaa wayyaadha. Dhaabbileen siyaasaa baay'eetiin waan tokko faayidaa hin qabu. Kanaaf jaarmiyaaleen Oromoo jedhaman tokko ta'uu qabu. Oduu keenya dhumaatiin ammoo shira mootummaa koloneeffataa Wayyaaneen diriireen wal qabatee Godina Wallaggaa Lixaatti walitti bu'iinsa saba Beenee Shaangul Gumuzii fi Ummata Oromoo gidduutti jimaata darbee dhalateen Oromoonni lakkoofsaan 3 ta'an magaalaa Daalattii jedhamu keessatti ajjeefamuun gabaafameeti jira. Akka odeeffannoon lixa Oromiyaa Aanaa mana sibuurraa arganne mul'isutti Oromoonni Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa mana sibuu Sanbata kaleessaa ajjeechaa Daalattiitti Oromoota irratti raawwatee fi duguuginsa sanyii Bahaa Oromiyaa irratti raawwataa jiru balaaleffachuun mormiitti kan oolan ta'ee wiixata boriirraa immoo qabuun guyyoottan 3 walitti fufiinsaan Oromoota wareegaman gaddaan yaadachuu fi karoorfatanii ka jiran ta'uu ka dubbatu qeerroo Oromoo magaalaa Mandiirraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Gara sa'aatii 2 walakkaa irraa kaasee magaalaa Mandii keessatti hiriira mormiitu ture. Hiriirri mormii sunis gocha suukanneessaa duguugaa sanyii naannoo Calanqootti gaggeeffame balaaleffachuudhaan uummanni mormachaa ture. Gocha kanaan balaaleffannaa warroonni gocha suukanneessaa duguugaa sanyii godhanii lakkatti dhiyaatanii. Uummanni Oromoo mirga ofiin of bulchuu akka barsiifatu wantoonni siyaasaa keenya nu gadhiifamuu qabu. Uummanni Oromoo ofiin of bulchuu qaba. Idee uummanni biyya riiba isaa biyya namni tokkotiin asiin wabiigalee irratti kantiibaa magaalaa sanaa waamanii uummanni magaalaa Mandii guyyaa dafinoo dhufaa jirtu irraa kaasee hanga guyyaa 3tti mana cufuudhaan edda kana hin agarsiifanna jedhanii jiru. Yoomi jalqabee torbeettaan jechuudha? Dafinoo isa dhufaa jirtu kaasee amma gaafa roobiitti guyyaa 3 fi gadda hin agarsiifanna jedhee jira uummanni magaalaa Mandii. Itti dabalee immoo Daalattii keessatti saba Beenee Shaanguliif Oromoo walitti buusanii namni miidhameera jedhanii isa kanoo quba qabda laata? Wanna kana gara halkan keessaa sa'aatii 3tti magaalaa Mandii keessa ba'anii gochi Daalattiitti eegaa jiru dhaabbati jedhanii namni akka jeequmsaa kaasuu ta'e gadi uummata Oromoo gara Beenee Shaangulii kanaati walitti bu'uudhaan gara nama 3 akka wareegame quba qaba uummata Oromoo fi Bartaa gidduutti walitti bu'insa ta'e. Eessagaa bakka kan bakki kun itti ta'e guyyaan isaa immoo yoomi? Guyyaa makaleessaadha. Magaalaa Daalattii jedhama. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduun itti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma gammaa ture qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Kapsoon maqaa kee of jaari sannabtuun hunjeekiniti jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaan jallis qabsaa afaani. Bakka dhibbaa dhibee waan ittaanee ni qabsoomna jennaa seenaan seenaa haqne. Tokkummaan ogaa daraaree Oromoon duruu walitti naarree mala nyaata malee. Kana laawal nyaata tokkummaanuu Oromoon facaasu addan baanuu nu kuttaanii yaanu. Kan biyyaatu ta'a
gambaaf naguma. Sabni koo abbaan goota kuma falmannee ni gambaaf naguma. Sabni koo abbaan goota kuma falmannee ni gambaaf naguma. Eeyyena kana miimiifa kana kan dhibbees kana kana. Eeyyena kana miimiifa kana kan dhibbees kana kana. Kana kana dhufi. Afani miti kapsoni, akana kana dubini. Afani miti kapsoni, akana miti fanoni. Gaaruma gaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo wallee warraaqsaa haaraa wallisaa Soolan Abdii eegalle kana caqasaa immoo gara qophii addaa keenya guyyaa har'aatti tarkaanfanna. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u walleen itti fufa. Galii dinagee awwaali. Dukaasa kawweepanii kabsoon maqaa kee of jaari sannabduun hin jeeqiniiti callis qabsaa afaan callis qabsaa afaan callis qabsaa afaani. Afaan wallaalee wal nyaachuu jalqabne yeroon inni biyyaa dagaafee boloola maaloo diiyaasporaa maaf wal nyaattu gool yeroo dhabdin biyyaa isatti na goola isaaf ka'uwee bitii sana sirraa tola. Tokkummaan ogaasa daddaraaree Oromoon duruu walitti naaree mala nyaata malee. Kanalaa wal nyaata tokkummaanuu Oromoon facaasu addan baanuu nuuf taanii yaanu. Kan galiin nu geessu galma seenaa nu dhiisaa of keenya. Lammi koo kan keessaa biyyaalaa jabaadhaa gamtaan diina koola kan siraa adduudhaa fi galtuu mancaasaa jira maal eegaltuu. Tokkummaan wal faana taanee ni mancaafna jaleef wayyaanee. Tokkummaan wal faana taanee ni mancaafna jaleef wayyaanee. Falmannee ni gambaaf naguma. Sabni koo abbaan goota kuma falmannee ni gambaaf naguma. Oromoo baqachuun nu taatu falmannee ofirraa baaf nagaltu. 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 Biyyeena kana himiifa kana kan dhibbees kana kana. Biyyeena kana himiifa kana kan dhibbees kana kana. Kana kana dhufi afaan miti kapsoni. Kana kana dhufi afaan miti kapsoni 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 kapsoni. Qophii keenya torbee darbee keessatti turtii gaaffii fi deebii addee sochii danuu waliin taasifne isiniif dhiyeessuun keenya akkuma yaadatamu arras dhimma yeroo ammaa Oromoof Oromiyaa irratti mootummaa kunuunfataa wayyaaniin raawwatamaa jiruu fi haala warraaqsa Oromoo irratti addee sochii danuu waliin turtii taasifneerra. Keessummaa keenya addee sochii danuus toora bilbilaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti argamuudhaan turtii gaaffii fi deebii nu faana godhuuf waan nu ayyamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan isin galatoomfataa. Gara marii keenya guyyaa irraatti ceena. Marii keenya guyyaa irraanis addee sochii danuu aanga'oonni OPDO erga baatilee muraasaas Oromoof qabsoomna jechuun kan isaan Oromoo moossaa turan hanga aanga'oonni TPLF teessuma eegalan xumuranitti Oromoo warraaqsarraa akka qabbaleessaniif kan akeekame ta'uu fi duguuginsa sanyii calanqoo dabalatee Oromiyaa bakkoota garaa garaa irratti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisee waan jedhan qabu. Turtiin keessan nu faana ta'uu addee sochii danuu kunooti. Warri OPDO nutu sabaa fi dhaabbachaa jira. Poolisiinis
saba bira dhaabbata malee saba hin rukutuu jechaa jiru. Garuu karaa gara biraa immoo saba irratti balaa guddaatu bu'aa jira. Hunda caalaas immoo amma warri OPDO kan isaan godhani yeroo Tigreen walga'ii godhatee ji'a tokkoon ol akka isheen nagaadhaan walga'ii sana irra teessee shira saba Oromoo irratti xaxxuu fi yeroodhaa fi haala tasgabbaa'ee kennaniif. Egaa kana jechuun amma fakkeenyaa fi koloneeffataan Itoophiyaa har'a Oromiyaa naannoo adda addaa keessatti Ummata Oromoo yoo xiqqaate miliyoonaan lakkaa'amu ajjeechaaf saamichaan lafa isaaniif qabeenya isaanii irraa buqqisee hamma har'aatti bakkee keessatti faca'anii dararamaa jiru. Torban kanas yoo calanqoon fudhannee Amboonii naannoo Oromiyaa hedduu keessatti saba Oromoo xiqqaa yookiin guddaa utuu hin jedhin akka bineensaa adamsitee ajjeesaa jirti. Kana malees mana hidhaa shororkeessituu Tigree keessa Oromoo kumaan lakkaa'amantu Oromummaa isaanii irraan kakka'e hidhamanii achi keessatti qaamaaf sammuu isaaniitiin toorcharii ta'aa jiru. Egaa kana hundumaa yeroo walitti qabnee ilaallu qabsooni sabni Oromoo amma geggeessaa jiru impaayera Itoophiyaa kana raaseeti jira. Warri aangoorra jiranis immoo aangoo isaaniitii fi sodaanii itti galee jira. Kanarraan kan ka'e OPDO'n saba kanaa tasgabbeessitee qabsoo saba Oromoo qabbaneessuu barbaaddi. Itti fufuunis aadde sochii danuu yeroo Oromoon golee Oromiyaa cufa keessaa waliin falmaasaa finiinsaa jiru kanatti Oromoon akka miidhamuuf kataasisaa jiru keessaa sababni guddaan jaarmiyaa hidhannoon tumsuu dhabuusaa akka ta'ee fi gara fuulduraattis duguuginsa irratti raawwataa jiru xiqqeessuufis ta'ee qabsoosaa galmaan ga'uuf qabxiilee barbaachisoodha jedhan akkasittiin dubbatu aadde sochii danuu. Amma haala biyya lafaa yoo ilaalle sabni humna hin qabne, sabni nagaasaa hin eegganne, sabni diina ofirraa hin eegne yookiin ofirraa hin kaafne jiraachuu hin danda'u. Yoo jiraates jireenya jedhamuu hin danda'u jireenyi isaa sun. Kanaaf ani akkan argutti sabni rukutamaa jiru, ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, ari'atamaa jiru hidhatee diina akkas isa dararaa jiru yookiin isa shororkeessaa jiru ofirraa dhowwuun haqa isaatiif dirqama isaatiif jedheetan ilaala. Kan saba Oromoos kana keessaa ala ta'ee hin argamu. Sabni Oromoo kan inni amma rukutamaa jiruu fi lola irratti baname kana ofirraa qolachuudhaaf qophaa'ee hin jiru. Karaa adda addaatiif waan adda addaatu dhufee asiifatti yaada namaa hiraa jira. Kana gidduutti balaa guddaan sabarra ga'aa jira. Qabsoo saba Oromoo keessatti kan amma argamaa jiru sabni Oromoo wareegama guddaadhaan weeraraa fi shororkaa Tigiree ofirraa qolachuu yaalaa jira. Garuu dhaabnii fi hoogganni Oromoo kan kaayyoo uummatni Oromoo wayyabni itti amanu irratti hundaa'uudhaan Tigiree uummata Oromoo irraa ittisee yookiin irraa buqqisee gara injifannootti isa geggeessuu mul'achaa hin jiru ammaaf ani argaa hin jiru karaa koo. Haala kana keessatti uummatni Oromoo Oromiyaa guutummaa keessatti Bahaa hamma Lixaatti kaabaa hamma Kibbaatti guddaaf xinnaa utuu hin jedhin harka wal qabatee qabsoo abbaa fi haadha biyyummaadhaa futtaafachiisee jira. Karaa biraa ammoo dhaabni Oromoo mootummaa fi dhaabbilee Habashootaa irraa bilisa ta'ee jabinaan qabsoo sabaa isa futta'e kana geggeessaa jiru ifatti mul'achaa hin jiru. Kanarraan kan ka'e sabni Oromoo ammayyuu dhaaba yookiin qaama hidhatee irreef da'oo isaaf ta'ee waraana koloneeffataa Itoophiyaa uummata irraa ittisuu waan jiru hin fakkaatu. Haalli kun ammoo akkuma qabsoon jabaachaa deemutti uummata Oromoo duguuggaa sanyiitii fi isa saaxilaa jira. Egaa ani asirratti kan jechuu barbaadu qabsoon inni durii qabsoo hidhannoo qabsoo dirree keessatti ijaaramee achirraa geggeeffamaa turedha. Hooggantoonni qabsoo sanaas qabsoo sana keessaa ba'aniiti achuma loltuu qabsoo sanaa wajjin jiraachaa turan. Har'a ammoo qabsaa'onni Oromoo Oromiyaa keessa waltajjii impaayera Itoophiyaa keessa jiraachaa harka qullaa qabsoo abbaa fi haadha biyyummaa geggeessaa jiru.
Egaa seenaa muuxannoo fi haala sabni Oromoo har'a keessa jirurraati barachuu qabna. Fakkeenyaaf sabni Oromoo kan sirna gadaa keessatti ilaalcha yookiin ayidooloojii Oromummaatiin bulaa ture, ilaalcha kanarratti hundaa'uudhaan weeraraa fi rakkoo isa qunnamaa turan gara caalu injifannoodhaaniiti ofirraa qolachaa ture, guddachaas ture, ofis ijaaraa ture. Kanaaf qabsaa'otni Oromoo warri qabsoo irratti lubbuuf jireenya isaanii wareegaa jiranii hooggantoota warra isaan geggeessan eenyummaa fi ilaalcha isaanii kaayyoof hojii isaanii beekanii sirna qabsootiif of gidduudhaa filatu jedheetanii yaadaa abdiin koonni guddaanis kana kaan. Hawaasni Oromoo bal'aan Oromiyaa keessatti warraaqsa finiinsaa jiru. Hooggansa jabaa fi kakaayyoo inni qabsaa'aa jiruuf itti amanuu of gidduudhaa filatuu qabaa ka jedhani aadde sochii danuu dhimma jaarmiyaalee Oromoo biyya ambaa keessa jiranii akkasumas warraaqsa Oromoon biyya keessaa finiinsaa jiru akka waan ofii hoogganaa jiranitti akkeessaa jiranii fi jaarmiyoota Oromoo ilaalcha Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhu qabatanii socho'aa jiran ilaalchisees aadde sochii danuu waan jedhan qabu. Dhaabbilee fi namootni biyya alaa jiran kan nuti qeerroof qarree Oromiyaa keessatti geggeessaa jedhani ani keessa hojii isaanii waan sirriitti beeku hin qabu. Kanaaf isa warra keessa isaanii beekuuf ni dhiisa. Karaa gara biraa immoo seenaatu isaan madaalaa jedheetanii kanumaan ni bira darba. Garuu qabsoo isa hadhaa sabni ammarra jiru kanaaf gargaarsa guddaa waan ta'u ta'ee natti mul'atu. Hooggana qabsoo ta'uun itti gaafatamaa fi wareegama guddaa nama kan gaafatudha. Qabsaa'onni Oromiyaa keessatti lubbuuf jireenya isaanii wareegaa jiranii rukuttaa diinaa jala jiranii hooggansa mataa isaanii of gidduudha kan beekan kan isaanii wajjin wareegamas fudhatee waan hundumaa isaanii wajjin hirmaatee haala keessa jiranis beekee wajjin jiraatee gara injifannootti isaan geggeessuu danda'u qabaachuutu isaanirra jira. Kana malees immoo hooggana ilaalcha Oromummaa. Ilaalcha Oromummaa jechuun kuni maal jechuudha? Amma Oromiyaan biyya Oromooti. Sabni Oromoo abbaa fi haadha biyyaati ta'eeti biyya isaa keessa nagaadhaan jiraata. Daangaa isaatii fi qabeenya isaa hidhannoodhaanitti tikfataa kan jedhu. Egaa akka kanatti of ijaaree of gidduudhaa hooggana isaa baasee gara kaayyoo isaatiitti adeemuu qaba malee bakkeedha nama hin beekne nama isa bira hin jirre hooggana kooti jedhee duukaa adeemee lubbuuf jireenya isaa wareeguu hin qabuun jedhan. Dhugaadhumatti keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ta'uudhaan qabxiilee kaafne irratti ibsaa fi yaada bal'aa waan nu laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Dhumarratti ammoo yaada yookaan dhaamsa dabalataa yoo qabaattan uummata Oromoon waan jechuu barbaadan jedhuu dandeessu dhiyaadha. Atis fayyaa ta'ii yeroo naa kennuu keetiif dhaamsi ni dhaammadhu uummatni Oromoo aara isa barbaachisa. Yaada ilaalchi warri akka Itoophiyaatti yaadan kun qabsoo Oromoo keessa galanii saba afaan fajjeessaa jiran dhiisee ofii isaatti deebi'ee of ijaaree dhaaba kan mataa isaatii ta'e kan ormarraa bilisa ta'e dhaaba kaayyoo fi fedhii saba Oromoo kan wayyabaa geggeessu iddoodhaan ga'u dhaabbatee hooggana isaa achi keessaa baafatee hooggana to'achuu danda'u. Hooggana isa gidduu jiru qabaatee ittiin qabsoo kana geggeeffatee biyya isaa walaboomsee rakkoo amma isa mudate yookiin lola isa madiinni irratti bane kana keessaatii of oolchuu danda'a jedheetanii amanu. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtii marii aadde sochii danuu waliin taasifne asumarratti goolamneerra. Aadde sochii danuus irra deebi'ee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoonfataa. Muuziqaadhuma ce'umsaa kanaan ammoo qophii keenya kamaa'essaa akka ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf gara roobaa baruuttan isin dabarsaa ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Hin kubtu hin jitu
Adda bilisa baasaa uummata Tigraay kaleessa mootummaa koloneeffataa wayyaanee har'aaf miillaa mataa ijaa gurra ta'uun golee Oromiyaa cufa keessa naannessuun kan dhuunfachiifte ergamtoonni wayyaanee Oppiidiyoon har'a yeroo warraaqsi Oromoo mootummaa wayyaanee kokkee hudhee jirutti warraaqsa Oromoo gufachiisuuf kaayyoo bixxilamteef dhugoomsuuf jecha akka gaararraa bifa jijjiirrachuun afaaniin qabsaa of fakkeessanii qabsoo sabichaa sakaaluuf biyya keessaa fi biyya alaa keessatti caasaa jabaa diriirfatanii hojiitti jiru. Akka fakkeenyaatti dubbii Oppiidiyoon biyya keessaa dubbattu Oppiidiyoon diyaaspooraa tumsa miidiyaa godhuufiin akka uummanni Oppiidiyoo irratti of dagatu erga taasisuu eegalanii bubbulaniiru. Haa ta'u malee dubbiin sadarkaa afaaniin Oppiidiyoon dubbattu waadaan qondaaltonni Oppiidiyoo seenan tokkollee hojiitti hin hiikamne. Inumaayyuu wanti Oromoo fi Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru dubbii Oppiidiyoo biyya keessaan dubbatamuunis ta'e kan biyya ambaarraa dhaga'amuun fardaa lafa gargar ta'ee argama. Kanaafis ragaan duuti seeraan alaa hidhaa fi saamiinsi seeraan alaa Oromoo fi Oromiyaa irratti hin raawwatamu kan jedhan Oppiidiyoon har'a eessa dhagnaan bakka duguuginsi sanyii kalee itti raawwate calii calanqootti ammas yeroo lammaffaaf loltoonni wayyaanee gochaa wal fakkaataa raawwatani akkasumas daangaan Oromiyaa fi ilmaan Oromoo gama daangaa jiran galgalaa ganama waraana saba ollaa fi waraana mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ajjeefamaa fi saamamaa jiraniif ergamtoonni wayyaanee Oppiidiyoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jedhan wabii uummataa ta'uu hin dandeenye. Egaan kanarraa wanti hubatamuu qabu Oppiidiyoon akkuma gannoottan 27 darban Oromoo fixaa fi ficcisiisaa turte har'as afaaniin sabboonaa of fakkeessaa hojii wal fakkaataatti kan jiran ta'uu isaaniiti. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman Oromoo ta'uu qofaaf yakkamanii qaamaa qalbiin mana hidhaatti hiraarfamaa jiran hayyoonni Oromoo gaaffii saba isaaniif cubbamaa ta'an irbaata mana hidhaa ta'aniitu jiranii aantummaan qondaaltota Oppiidiyoo miidiyaa irra kan darbe homtuu hin mul'anne. Yaa uummata Oromoo har'as akkuma hangafoota isaa darbanii mootummaan koloneeffataa wayyaanee yakka duguuginsa sanyii kan sirratti raawwataa jiru qarayyoo fi ol adeemtota abdii boriisi keessaa dhabamsiisuun bara kolonii isaa ittiin dheereffachuuf kan akeekkate ta'uu beekte ergamtoota isaa yeroo yeroon bifa gegeeddarataa si ficcisiisaa jiran maqsuun walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf qabxiilee kanneen qalbeeffachuun itti dhimma bahuun gaarii ta'a. Jalqaba irratti qabsoon wareegama guddaa si baasisee fi har'as si baasisaa jiru kan galma akeekkatte sana ga'uu danda'u murannoo fi cichoomina kee ta'uu beekte warraaqsa kee daran finiinsuun hirree qabsoo kee humneeffadhu. Qondaaltonni Oppiidiyoo biyya keessaas ta'e ayyaan laallattoonni biyya ambaa keessa maadheffatan quuqamaa fi akeekni isaan qaban ergama itti kenname raawwachuu fi dantaa dhuunfaa ofiif malee aantummaa isaan siif qaban kan hin jirre ta'uu qalbeeffatte jara qabsoo kee irraa maganfachuun qabsoo kee har'aa fi egeree kee borii badiirraa kan tiksu ta'uu hubadhu. Xumura irratti bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu, wal tumsi, wal ijaari, hidhadhu wal hidhachiisi, jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa fi goota murataa of keessaa horachuun biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.